Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii guyyaadhaaf qabannee dhiyaanneerraa jalqaba irratti oduu ijoom. Waajjirri abbaa taayitaa ejensii geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa seera maleessummaa gama sosochii geejjibaan raawwatamu ittisuuf qooda fudhattoota waliin mari'atan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa birrii 400,000 olitti tilmaamamu qabamuu poolisiin beeksise. Kunneen oduuwwan guyyaa irraatii oduu waliin ani Girmaa Magarsaati. Waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa seera maleessummaa gama sosochii geejjibaan raawwatamu ittisuuf qooda fudhattoota waliin mari'atan. Mahammad Kadir gabaasa dabalataa qaba. Kaayyoon marii kanaa konkolaattotaa fi bajaajota hojii alseerummaa irratti bobba'anii fi yakkoota gama geejjibaan raawwataman ittisuuf yaadamee marii qophaa'edha jedhu Daayirektarri itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaandar Taarikuu Dhaabaa fi itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa ejensii geejjibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo. Barbaachisummaan marii kanaa tokkoffaa irratti alseerummaa gama geejjibaa wal qabatee magaalaa kana keessa jiru hir'isuudhaaf balleessuudhaaf kan deemamudha. Lammaffaa irratti immoo geejjibaan yakkootiin raawwataman hin jiru. Geejjibatti fayyadamanii yakkootiin raawwataman kallattii adda addaatiin hin jiraata. Isa kana dhabamsiisuudhaaf yaadamee kan qophaa'edha. Konkolaachisaan bajaajii tokko or taaksii tokko magaalaa keenya keessatti yoo laallu ulaagaa guuttachuu qabu uduun guuttatiin akka of ilaalle jechaadha. Boolloo uduun qabaatiin yoo of argine, taargaa tokko yoo of argine, uddee tokkotti immoo dhokateetiin taargaa yoo kan hin qabne argine. Kana qofaa miti yoo ejensii geejjibaa dhufee taargaa fi boolloo fudhatee waliigalteen wajjin godhu hawaasa tajaajilaa jedheetiin jechuudha. Rakkoon guddaan argine maalinni kiliinikoota dhuunfaa fuulduratti kontiraata qofaaf dhaabbachuun, hoteelota fuulduratti kontiraata qofaaf dhaabbachuun, isaan kontiraataaf dhaabbatanii ummanni immoo waggaa rakkatu, waggaa hiriiru arginee jechaadha. Amma karaa kanaatti fuun qabu karaa jedhuun opereeshinii guddaa tokko geggeessinee jirra. Opereeshinii geggeessinee saniin immoo bu'aa gurguddaa argannee jirra jechaadha. Miseensi bal'aan kun har'a as dhufee qajeelfama kana dhagahuu qabaadha. Kaayyoon isaa guddaa. Qindoomina waajjira abbaa taayitaa ejensii geejjibaa fi poolisii tiraafikaatiin konkolaachistoota baajaajii fi taaksii hojii seera maleessummaa irratti bobba'an irratti tarkaaffii seeraa kan fudhatame ta'uu himu qaamoleen nageenyaa dubbisne. Qindoominni keenya cimaa kan dhufedha. Keessattuu yeroo ammaa kana bulchiinsaaf nageenya caasaa milishaa maal dabalannee hojii kan hojjechaa waan jirruuf kan ejensii geejjibaa qofa otoo hin ta'in qaamolee biraa wajjinis hojii kana galmaan gahuudhaaf qindoomina cimaadhaan kan sochoonu ta'uu fi gara fuulduraas qindoominni kun keessattuu kan amma daldalli ni laallatas keessatti qaamoleen adda addaa kan ilaallatan waan jiraniif isaanis ofitti qabuudhaan waliin taanee qindoominaan hojii boonsaa fi hojii gaarii hojjechuudhaaf qophiirra kan jiru ta'uudha bara 2015. Guyyaa torba gidduutti konkolaattota 650 ol adabuun danda'ameera. Adabuu danda'ameera kan jennu wantoota guuttachuu qaban keessaa baay'inaan kan hin qabne waan ta'eef to'atamanii akka guuttatan taasifaman. Konkolaachistoonni dubbisne tokko tokkos dambii ejensiin geejjibaa baasee guuttachuun konkolaachisuu akka qabanii fi hawaasaaf tajaajila barbaachisu ni kenninaa jedhaniiru. Dura mataa kiyyaaf eeyyaa baafadhee konkolaachisuu. Fadhiyyaa fudhadheen duuba immoo baay'aaji sun idaarraa bilisaan kan beekamte boolloo soosanii waganii kan warroota amma ittiin gaafatamaa jiru kanallee idaarraa bilisa taane isa kaffallee immoo karaa seera qabeessatiin hojjechuu tirfii fe'uu dhiisuu karaa malee deemullee dhiisudha. Hawaasa isaa mala gaariidhaan yookaan loluu osoo hin taane yookaan immoo arrabsuu hin taane taarifa dabaluu hin taane haaluma taarifaatiin irraa fudhachuu yookaan karaa rakkatanii gargaaruu qaba. Hojii seeraan alummaa darbee gama sosochii geejjibaan raawwatamu hambisuuf hawaasni qaamolee nageenyaaf tumsa barbaachisu gochuu akka qaban dhaamaniiru. Uummanni keenya ammallee beekee seeraan altummaa kanarratti nu deeggaruu qaba. Seeraan altummaa kana nu cinaa dhaabbachuu qaba. Eeruu kennuu qaba. Ofiifuu fuuldura dhaabbatuu qaba waan taateef gaafa uummanni keenya seeraan altummaa kana balleessuu irra taarifa isaatiif mormachuu jalqabe ani kan kafaluu qabu hagana jedheetiin kiliir taate mirga isaaniitiif uummanni keenyallee akka qabsaa'u jechuun barbaada. Hawaasti abbaan nageenyaa isa ammas abbaan nageenyaa ana jechuu danda'uu qaba. Deeggaraa poolisii kanaa ta'uu kan qabu uummata. Poolisii meeqallee hiriirsine nageenya kana mirkaneessuu hin dandeenyu. Kanaaf nu cinaa dhaabbachuu danda'uu qaba. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti raawwiin hojii bara 2014 gamagamamuun karoorri bara 2015 irrattis mari'atameera. Gabaasa maddeen lamaaniif
Faayisaa Qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaatti bara 2014 keessa nageenya naannoo mirkaneessuuf yakkoota kanneen akka naanna'insa meeshaalee waraanaa, daldala seeraan alaa to'achuu fi sochii nageenya tiraafikaa mirkaneessuuf hojiin hojjetame ciminoota raawwii hojii akka godinichaatti argaman ta'uutu himame. Gama qorannaa yakkaa fi hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutiinis galmeewwan namoota dhuunfaa fi mootummaa irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamuu isaa cimina raawwii hojii waggaa kanaa keessatti mul'atedha jedhameera. Akka hanqinaatti immoo odeeffannoo argame qulqullinaan qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uu dhabuu fi yeroo dhiyaate xiinxalanii hojiitti kurratti darbee hanqinni mul'achaa kan ture ta'u diviizhiniin karooraa fi gabaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Iccimaa Itichaa himaniiru. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaafis farreen nageenyaa kanarratti tarkaanfiin guddaan kan fudhatame ta'uu isaati. Meeshaan waraanaa baay'een meeshaan garee fi kan nama dhuunfaa rasaasonni yookaan immoo dhukaa'onni adda addaa kan to'ataman ta'uu isaati. Kana biraatiinis egaa kun otoo akka jirutti ta'ee hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuun akka jirutti ta'ee nagaaf tasgabbii uummataa mirkaneessuu keessatti akka jiru ta'ee gama hojii idileetiin immoo mana hojiitiin adeemsa hojiitiin sadarkaadhaan gadi bu'uutiin hojiin guddaan hojjetamaniiru. Keessattuu hojii sochii daldala seeraan alaan kan wal qabatu naanna'insa meeshaa waraanaatiin kan wal qabatu hojiin baay'een hojjetamaniiru. Kennisa tajaajilaa keessatti garuu qindoominni qaamolee haqaa waliin jiru laafaa ta'uu fi hanqinaaleen dandeettii qorattoota muraasa biratti mul'atuu isaa gama kana irratti Daayirikteerri itti aanaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Hasan Aliyyii fi diviizhiniin qorannaa yakkoota adda addaa Inspektar Olaanaa Dassuu Lammaa dubbataniiru. Hundi isaa gaddeebi'ee hanqinaalee jiran, cimnaalee jiran kan bara darbee mul'atan sirreessee bara 2014 kana hojii isaa karoorfatee akka hojjetuuf kallattiin kan kaa'amuu fi kan darbuuf ta'a. Ammatti adeemsi armaan duratti sirraa'ee hojiitti kan galamaa jiru ta'uu isaa. Humna gahaan hin jiru haa ta'uti hundumatti jiru kanaan immoo hojii guddaa hojjetamee jira. Ta'ullee immoo kana gaafa jedhu ammas immoo darbee hanqinni dandeettii illee bakka jiru jira. Akka godina keenyatti garii qorannaa keessatti ogeessonni qorattootaa tokko hanqinni namaa bal'aatu jira. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godinichaa raawwii hojii bara 2014 keessatti ciminootaa fi hanqinaalee mul'atan akka galteetti fudhachuun karoora hojii bara 2015 of qopheessuu qabdu kan jedhan immoo Daayirikteera qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Komaander Addaamuu Abaateeti. Hooggantoonni keenya hundi isaaniiyyuu bu'aa hojii isaanii ilaaluutti qaban jechuudha. Kanarratti hundoofnee bu'aa hojii keessanii agarsiifne booda immoo duubdeebiidhaan iddoo hanqinni jiru irratti hanqinni kanatu jira jettee namatti himuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf naannoo kana keessatti akka godinaatti hojiin hojjetamaa ture maali? Bu'aan godina keenya irratti argamee jiru bu'aan inni warra jaarsoo inni abootee hojjete bu'aa godinaa ta'eeti kan inni asirratti argamu jechuudha. Hanqinaaleen harcaatii tokko jiru. Akkaataa barbaadame kan asirratti dhiyaatanis jira. Namoonni marii kana irratti argamanis haalli raawwii karoora guutummaan guututti galma barbaadamu ga'uu baatus rakkoowwan nageenyaa bakka garagaraatti uumaman hambisuuf hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojiin hojjetamuu isaa himaniiru. Bara darbe keessatti diinni hidhannoodhaan fi hidhannoo ala socho'u hawaasa keenya irratti gidiraa agarsiisuudhaan akka aanaa keenyaatti gandoota naannoo lafa gammoojjii baddaa kana sadarkaa hin jedhin gandoota keessa fiiguudhaan uummata keenya gidirsaa agarsiisaa kan turan ta'uu isaati. Kanarraa ka'uudhaan qindoomina caasolee nageenyaa kan poolisii humna addaaf uummata keenya raayyaa ittisa biyyaa maal kan hunda isaa walitti qindoofne itti gallee jara san tarkaanfii akka irratti fudhatamu taasifamaa kan ture ta'uu isaati irratti. Bara 2015 keessatti galtee nuu ta'e kana caalaa daran uummata keenya yaaddoo nageenyaa keessaa baasuudhaaf magaalaas baadiyyaas akka waliigalaatti yaaddoo nageenyaa keessaa bahee bilisaan akka hojjetu mootummaan illee xiyyeeffateera nullee xiiqidhaan kaanee caasawwan qabnu hunda qindeessine akka hojjennu hojjechaati jirru kana caalaa immoo an itti fufnee hojjennu ta'uusaa waan nama jajjabeessu. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa birrii 400 olitti tilmaamamu qabamuu poolisii magaalichaa beeksiseera. Gabaasa Guutaa Gosaaheef Muhammad Kadar. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aanaa lammaffaatti uffata adda addaa fi boba'aan daldala seeraan alaa ta'e godina Baalee irraa gara Finfinneetti otoo geejjibsiifamaa jiru eeruu hawaasatiin kan to'atame ta'uu Daayirikteerri waajjira poolisii aanaa lammaffaa Inspektar Taamiraat Abbabaa himaniiru. Magaalaa Shaashamannee aanuma lammaffaa kana keessatti ganda Awaashoo jedhamu keessatti konkolaataan Ayisuuzii lakkoofsi gabatee isaa koodii 3 19 749 Finfinnee kan ta'e
godina Baaleerraa gara Finfinneetti osoo deemaa jiru hojii sochii paatrooliidhaan miseensa keenyaadhaan kan to'atame yoo ta'u konkolaataan kun kan fe'ee uffata huccuu adda addaa boondaa baay'inni isaa 50 kan ta'ee fi kiiloogiraama 4,000 ol tilmaama qarshiidhaan gara 420 ol kan ta'u tilmaamaadhaan kan to'atame ta'uu isaati. Miseensonni poolisii tokko tokkos konkolaachisaan daldala seeran alaa fe'ee dukkana dawoo godhachuun deemu kun miliquuf otoo yaaluu kan to'atame ta'uu dubbataniiru. Ifaa dhokfateeti dukkana dawoo godhatee socho'aa ture deemaa ture yeroo kanatti hordoffii itti goone yeroo hordofnu nu arginan ni dheesse jechaadha. Dukkana dawoo godhatee duma dhiyeessaa ture akka malee baqachaa ture miliquudhaaf yaalii yoo inni godhu ariidee bakka akka malee hordoffiidhaan nullee jala buunee qabne jechaadha tarkaanfii irratti fudhanne. Ammas uummanni akka nu cinaa hiriiree kallattiidhaan nu deeggareeti gocha seeraan alaa kan akka irraa balaaleffatee baratu gochuun dirqama keenya jenneeti ilaalla. Jiraattonni magaalaa Shaashamannee dubbifnes daldalli seeran alaa dinagdee fi guddina biyyaa irratti miidhaa olaanaa waan fiduuf daldala seeran alaa ittisuuf qaamolee nageenyaa waliin ta'uun gahee nurraa eegamu ni baana jedhaniiru. Kontorbaandiin dinagdee keenya irratti miidhaa guddaa geessa. Kontorbaandii yoo jennu immoo carqii bichaa miti. Carqii jalaan wanni biyya miidhu wanni akka masaaraa wanni akka xiyyiitii jiraatu mala. Kanarratti eegdoon poolisoonni keenya godhan kan dinqisiifamu yookaan immoo akka ajaa'ibaatti kalaalu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii guyyaadhaa ton xumuriin dura al takkaara deebuun ijoo isaanii yaadachiisa. Waajjirri abbaa taayitaa ejensii geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa seera maleessummaa gama sosochii geejjibaan raawwatamu ittisuuf qooda fudhattoota waliin mari'atan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa birrii 400 olitti tilmaamamu qabamuu poolisiin beeksise. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii torban kanaaf jenne kanneen turan. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii hafaa waliin turtii gaarii.